dhimma ajjeefamuu Qananii Addunyaan ilaalchisee namoonni garaagaraa yaada isaanii kennaati kan isaan jiran akkasumas Andu'aalem Gosaa qorannoodhaaf to'annoo seeraa jala ooleeti kan inni jiru jechuudha. Kana wal qabatee manaajarri Andu'aalem Gosaa akkaataa du'a ishee haala kanaan dubbatee jira. Andu'aalem to'annoo jala ooleera. Akka seera biyya kanaatti egaa ni beektaa namni kamiyyuu yoo ajjeeses haa ta'u namni ajjeeses haa ta'u namni ajjeefamee tasa argames namni dursee argame to'annoo seeraa osoo hin taane qorannaaf jecha kennuuf ni qabama. Andu'aalemiinis yeroo ammaa kanatti isatu mana ishee geessee mana yaalaas erga turan booda poolisiin jecha irraa fuudhuudhaaf Andu'aalemiin fudhataniiru. Odeeffannoon dogoggoraa maatii isaa waliin maal jedhu odeeffannoo dogoggoraati odeeffannoo sobaati. Andu'aalemiin fuudhanii jecha irraa fuudhaniiru. Maal akka itti aanee ta'u immoo walumaan ilaalla. Hidhame jedhanii garuu hagammatti waan nutti himan qabanii jecha irraa fuudhuun jecha sa'aatota murtaa'eeti nu bira ture jecha nu kennaa jedhanii qorataa eegaa turanii amma qorataan dhufeera qorannoo irra jira jechuudha. Kanaaf isaa qaamolee seeraa wajjiniin jira ammaaf jennee fudhachuu dandeenya. Tole. Yeroo tokko maal seete haala jirurra yeroo Qananiin Andu'aalem dhabuu filannoo ofii gootee yeroo yaaddutu jira haala kanaan hinteettu haala kanaan akkana godhi jennee yeroo tokko yeroo teenyee gorsinu jira haasa'uma keessa wantoota tokkoon kaaftaniiti wanta akkana nu mudachuu danda'a maal kan jedhamu. Siigalee jiraami wanta kamirraayyuu iddoo kamirraayyuu of qusadhu wanta akkana akkasii mudatu hin barbaadu luuk wanta akkana akkasii mudatu yoo jedhame yaalii ajjeechaa eega jedhame nama tokko reebanii irratti dhukaasanii konkolaataa jala rukutanii namni suni utaalee tubboo keessa bu'ee qoshaashaa keessa deemee lubbuu of baraare malee guyyaa san lubbuun isaa ba'ee ture siigalee jira kanarratti hundooftee Qananiin maal jettee torban tokko dura otoo ati waa taatee jiraatte ani sirraa hafee jiraachuu hin barbaadu jecha jedhu Andu'aalemiif deebistee jirti jaalalli isaaniis hamma kana asumaanuu jechuudha siigalee hamma kana ture wallaahi dhugaan ture kana ture ijoollee lama qaba wallaahi rabbiin guyyaa kana ijoollee kiyya ila hamaa irratti haa buusu wanti iddoon isaa walii qaban hammana ture Andu'aalem Qananii duuba jiraachuu nama hin barbaanne Qananii Andu'aalem duuba nama jiraachuu hin barbaanne jaalala akkanaati kan isaan qaban dhaqqa. Tarii qaamni addaa kan puus godhee istirasiitti addaa keessa isii galche jiraachuu danda'a sana kanuma wajjin ilaalli ta'a dhugaan jiru kanuma. ብንስጣሉት በመውለድ ኬዝ ነው መሰለኝ እሱ ልጅ አለው አይደለ ከሌላ እሷ አይላትም ልጅ ልውለድ ስትለው አይትወልድም በሚል ሪሌሽን በጣም እንትን ነበራቸው ጸብ ነበራቸው ይጣላሉ ይሄ የጓደኛ ጸብ ነው የውስጥ መቼም እንትን ከነ አይጠፋብንም አይደለ በህይወት ስንኖር በትዳር ውስጥ በሀገር ውስጥ ስንኖር አንድ ላይ ነው የሚኖሩት አንድ ቤት ነው የሚኖሩት ልጅ ለምራት ይችላል ልውለድ ስትለው አይትወልድም ማለት በዚህ ተጣሉ በምን አወቅሽ ኢንፎርሜሽን እንዴት አወቅሽ ይሄንን ኬት ሰማሽ እሷ ራሷን ከፎቅ ላይ ከጣለች በኋላ ነው ወይ ሳይጥል በፊት ነው የነበረው? ሳይጥል በፊት ነው የመጣው። መጣ ለፈተኛ እሱ ሲተኛ ተነስታ ወጣች ራሷን ጣለች ከፎቅ ላይ ይተባሉ። እንደዛ ነው የሰማሁት። እኔ ከጓደኞቹ ነው የሰማሁት። ብዙ የሱ ጓደኞች ማውቃቸዋሉና ታይቃቸው ምንድነው ምናምን እንደዚህ እውነት ነው ምናምን ስለ አው በሊት 10 ሰዓት እሱ ሲገባ ተነስታ ራሷን አጠፋች ነው ያለን። ይሄንን ነው ያለን። እኔ ደግሞ እንደሰማሁት ከሆነ እኔ ደግሞ ከአንዳንድ አርቲስቶች እንደሰማሁት ከሆነ እሷን ጸጉር አሰርቷት ምን ብሎ ምናምን ቤት ጥሏት እንደወጣ ነው የሰማሁት እኮ አንተ ለይልሽ አርብ ዕለት ተጣልተው ነበር አርብ ዕለት ከጓደኞቹ ጋር ነበር በብንት ተጣሉት በመውለድ ኬዝ ነው መሰለኝ እሱ ልጅ አለው አይደለ ከሌላ እሷ አይላትም ልጅ ልውለድ ስትለው አይትወልድም በሚል ሪሌሽን በጣም እንትን ነበራቸው ጸብ ነበራቸው ይጣላሉ ግን ኬት ሰማሽ አንዱዓለም ጋር እኔ ምግባባለሁ ኦኬ ምክንያቱም አንድ ሰፈር ነን ማለት አንድ ሰፈር ነን ስልሽ ይመጣልኛ ሰፈር የጓደኞቹ ሰፈር ነው የምኖረው ማለት ነው ከጓደኞቹ ጋር አንድ ሰፈር ላይ ጓደኞቹ ፍለጋኛ ጋር ይመጣል ምናምን በዛ ሰዓት ከጓደኞቹ ጋር ሲያወራ የምሰማው ለልጅ የተነሳ በጣም እንደሚጣሉ ምናምን ነው የሰማሁት ማለት ነው ግን ማታ ለሊት ገና ነበር የጸጉሯን አሰርቷ ቀን አሰርቷት ነበር ልደቷ ደርሷል ልደቷ ዛሬ ነው ወይ ነገ ምናምን መሰለኝ እንደዛ ነው አሰርቶ በሰላም ምናምን ወጥቶ ከጓደኞቹ ጋር ተገናኝቶ ለሊት 10 ሰዓት ላይ ገብቶ እሱ ገብቶ አልፎ ከተኛ በኋላ ነው እሷ ተነስታ ራሷን